balballi wal mormiidhaan banaa bula jedha Oromoon iyyoo mammaaku anis waa malee hin mammaakne abbaa manaa fi haadha manaa wal mufatanii waliin hin dubbatan turan eenyu akka duraasaw lamaanuu wal eegalan guyyaa tokko abbaan manaa ganama walgee waan qabuuf saa 11 irratti akka isheen kaaftun barbaade garuu dursee ofitti haasa'uu waan hin barbaanneef waraqaa irratti bilbilli koo cufaadhaan bor walga'iin qaba waan ta'eef saa 11 irratti na dammaqsi jedhee waraqaa irratti barreesse siree bira karaa ishee raftuun kaa'ee fi rafee abbaan manaa ganama yeroo hirribaa ka'u sa'aan 4 ta'eetii jira maaliif isheen hin kaasne jedhee innis baay'ee aare garuu siree isaa bira barreeffama saa 11 ta'eera ka'ee jedhutu jira ture innis osoo dursee itti dubbadheera ta'e silaa ka'ee ture jedhee gaabbee osoo hin turin bilbilli isaa cufaa waan jiruuf bilbila haadha manaa isaa irratti hiriyyaan isaa kan waajjira tokko keessa hojjetan bilbilee hiriyyaa abbaa manaa keedha bilbilli abbaa manaa kee cufaadha maaf walga'ii har'aa abbaan manaa kee hafe jedhee ishee gaafate xumura irratti walga'ii kana irratti abbaan manaa kee hafuu hin qabu ture durgoo fi carraa torbee tokkoof maatii isaa waliin biyya Ingilaand deemee bashannanuu akka qabu carraa argatee ture sababa eeyyamaa fi beekamtii isaaniin ala waan walga'ii hafeef carraan kun isa darbee jira jedhee bilbila isaa hiriyyaan kun cufate isheenis osoo durseetti dubbadheerate carraan kun nu hin darbu ture jettee naasu waliin baay'ee gaabbitee boosse taateen kun isaan lamaaniifuu barnoota guddaa ta'e dogongora isaanii irraa baratanii araaraman yoo jaalalli jiraate bakki jirru kun Ingilaandidha jedhanii jireenya isaanii itti fufan bara jireenya kee keessatti araaraaf garaa ballachuun hunda caalaa nama fayyada hubadhu manni dhifamaan ijaarame utubaan isaa cimaadha gurbaa qaxalee keessan jabeessaa sirriitti hordofaa yeroo gaarii qabaadha.